beeksisa ariifachiisaa abbootii qabiyyee lafaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo kanneen biyya keessaa fi biyyoota alaa garaa keessatti argamtan hundaaf lafti qabeenya uumamaa misooma guddina biyyaa tokko keessatti gahee olaanaa qabu ta'ee dhaloonni dhalootaa bakka wal buusu keessaa tokko qabeenya lafaatti marri waajjirri lafaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo hojii kadaastara seeraa eegaluudhaan erga hojii keessa galee oolee bulee jira. Kanaafuu guyyaa beeksisni kun bahee irraa eegalee turtii guyyoota hojii 10 keessatti waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Galamsootti argamuudhaan waldaalee hojii maataa hojii kadaastaraa hojjechuuf gurmaa'an biratti qaamaan argamtanii abbaa qabiyyummaa kaartaa keessan kan ibsu nagahee gibira lafaa itti kafaltan waraqaa eenyummaa keessan akkasumas waraqaa ragaa gaa'ilaa keessan koppii gochuun waliin qabsiisuudhaan iyyata simannaa gaafii mirkaneessa qabiyyee lafaa keessanii akka dhiyeeffattan irra deebinee cimsinee isin beeksifna. Hubadha abbootiin qabiyyee lafaa iyyata gaafii mirkaneessaa guyyaa jedhame kana keessatti hin dhiyeeffanne akkaataa labsii mirkaneessa qabiyyee lafaa magaalaa lakkoofsa 818 muraa 2010 baheen adabbii seeraa fi itti gaafatamummaa kan hordofsiisu ta'uu cimsinee isin akeekkachiifna. Waajjira lafaa fi eegumsa naannoo bulchiinsa magaalaa Galamsoo.